Yeroo jalqabaati. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube Adam and Samri bakkuma jirtanitti salaamtaatti isin haadha qabdu isiniin jecha kallattimaan gara alaatti bahee gaafii jajjaba uummata gaafachuu heda na hordofaa. Namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Bye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagara binji ajaalatamaa jira. Gaafii muraasa gaafii islaamummaa gaafachuu barbaada. Nama maal? Sagalee dediko. Gaafii isa jalqaba. Sagalee gaafii akka dhagahamu. Gaafii inni jalqaba. Ergamaa Rabbii Rasuulli sallallahu alaihi wasallam sahaabaa kamiin shokokii kottee ta'eeti jannata keessa qabee jiranii. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam sahaabaa kamiin miila kottee ta'eeti sochii kottee ta'eeti jannata keessatti qabee jira nama saba. Gaafii lammataati si dabarsa. Caraa kennee. Sahaban Zaid bin Kabekam kalau neraki aye gafi tan sedebat gafi tan Quran kisah ayat era kepak surahkan lama kita terkargate sedikit saya terkargate jira masyaallah kuni umat versi sudah gafi kan mati dikene gafi jira undafu supermarket kisah kuma jira mah ini liga kita kasih agak gafi kau kabat nagafat insyaallah ati liga fi selamat agak ayo insyaallah bantu galatoni supermarket ya kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo ittiin argitan kuni supermarketiin argitan kuni Carcar Kiroo jedhama ka argitan Shaara Abdul Aziz Ali Abdul Aziz jedhurra jira asii wantoota argattan hunda wantoota barbaadan hunda argachuu dandeettanii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Argate nama kota aye tahu ya mau aye aku mana ni sudah itu aye Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajama di jalatama obole sekenna abdi argate jira so gafi di bole gadde bisa argate aku bekan nama gafa turaji abdi nama gafi nama ragi seken satoko animo tarak jege isa kabe jira kallat mangara gafi itu sebentar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan akhiran sini bagol man ngai gafi islamu mawal kabat gafi sadi gafa aye rakon kam insyaallah gafi jalqaba sahaban Rasul sallallahu alaihi wasallam kotte the subuki kotte the jannata ke satti lage jide sahaban Rasul kotte the jannata ke satti lage Bilal ibn Rabah Allahu akbar bir Allahu akbar gafi lammata sahaban Sayyidullah al-Maslul inde kam sahabatan sahaban Sayyidullah al-Maslul sahabat dulurat kamu dah? Ya. Khalid bin Walid. Allahu Akbar. Gafi sedekah. Gafi sedekah doa lagi kisah. Ayat era kakam. Surahkan. Karena namu dia lah pun apa? Suratul Baqarah. Allahu Akbar. Gala terus baca. Abdi YouTuber aja mana? Ini dulu bayi tadi. YouTube bisa subscribe buat YouTube. Abdi terjam. Oke. Quran saya akan mengajar tuh di kisah Fayyada an Abdi Mukhtar jedhama namni nambe ini kan nambe tan YouTube kirati Abdi Mukhtar tube jedha namni nambe ne YouTube Abdi Mukhtar tube tan search wada ni argatu akas mamu Adam and Samri jedha YouTube harawa am banane kundi kisah YouTube kan subscribe gochu kan share gochu like video ro kan like gochu jedha badna namota am harawa duma jedha hundai jeresun bil am kenya ta ayetula like bada subscribe bada hundi kisah YouTube Adam and Samri
Ini rampati aja. Ya, ani gafile hedduu gaafata ture hangamma. Ni amma nagaafatu gafile. Okay. Gaafi nan si gaafachuu gaafi hedduudha garuu gaafi qabu. Dirqama qabu. Ya, dirqama qabu ni beeku. Mee kam si gaafadhu? Gaafi ati deebisuu hin dandeessi gaafachuu qabu. Okay. Sahaban yeroo sahabota keessaa kan jalqaba Qur'aan hafate eenyu? Deebicha ni deebisa garuu deebicha uummanni argatu waan barbaadu kan walii walitti qabee waan deebisuuf gaafi si gaafadhu wajji yuutuubii Adam and Samri jedhu irratti gaafi deebii gaafi kanaas argachuu ni dandeessanii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namoonni yuutuubii kiyyaa haarawaa taatan chaanaalii kiyya Adam and Samri kan jedhu subscribe gochuudhaan baatii ramadaanaa kana akkanumatti kunuunsaa hordofuu dandeessanii bakka jirtanitti nagaa. Okay. Ada negara ayam. Amalle area dia to argate jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gafi Islam mau warqabati gafi santiga. Gafi ni jalqaba sahaban Saifullah al-Maslul. Beda mukan kali. Allah. Gafi lamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaba kamin kottete jannata keessatti dhagahee jedhanii kokki kottete Abu Bakr Siddiq me yaad ka Qur'aan keessa ayat dheeran kan suratan suratul Baqarah Allahu Akbar Man gafate jirta gafi atne gafatu yo gafi ka baat gafatu gafi baat galat ho yo ada ben sam video target mandi warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya rabbi jamadana kana sinde gafi islamu ma wal ka gafi 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 to fa insyaallah kadi mustaqbil kabar ulun degi sama miti irgama rabbi rasul sallallahu alaihi wasallam sahaba kami mila kotte te shokoki kotte te jannata ke sak dage jirani bilal masyaallah Allahu akbar gafin min lam muhta sahaban sayyidullah al-maslul kami salih bin Umar masyaallah Allahu akbar takbir ya okay gafin ikan Quran kisah Quran ayat era kamu kami surah kan Baqarah masyaallah Allahu akbar jazakallahu khair megafat insyaallah awwala wani asliya jahannataka awwala wa akhir awwal malikan tani usulna man tani awwal wani jahannataka wa ana hudda mal farsa YouTube Adam and Samri jedhu irratti deebii argachuu ni dandeenya. Koy. Namni yeroo jalqabaati. Okay, hundaafuu kallattimaan gaafii itti aanutti deemna nu hordofa. Baay'ee osoo nama barbaadu folii gad deddeemaa jiru. Hiriyaa kiyya obboleessa kiyya tamaamiin suuqa lajaa keessatti argadhee jira. Waan inni suuqa lajaa kana keessaa barbaadu hin beeku walumaa gadi fiigaa jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi alhamdulillah. Baga sinjee. Gaafii islaamummaa wal qabattu gaafii sadii si gaafata. Sagalee kan fuudhee akka uummanni qabu. Ayyee gaafata. Gaafiin inni jalqaba Rasuulli sallallahu alaihi wasallam sahaba kamiin shokoki kottee fi jannata keessatti dhagahee jiran. Shokoki kottee fi jannata keessatti dhagahee jiran. Dhagahee jiran. Takka yaale Abu Bakr Siddiq ni takka yaale. Umari. Laki. Bulan umrawa. Allahu Akbar. Argate. Allahu Akbar. Carra sadee barratti argate. Allahu Akbar. Carra sigende kana nama biraa jengene kakki kan sadee bar. Kabra ijal takana kadi. Sahaban Saifullah al-Maslul jedhamu Saiful isaatiin beekamu sahaba kan. Allahu Akbar. Argatee jirta. Qabxii sadaffaa si gaafata. Gaafii sadaffaa. Qur'aana keessaa ayat dheeraa kan qabu suuraa kan. Baqara. Allahu Akbar. Takbir. Hundaafuu hiriyaa kiyya akkuma tusaa osoo nama biraa barbaaduuf deemu mee jaawwan manumarraa kan jalqaba jedhee isumarraa maan jalqabne jedhee. Adam Sabri itu Adam kana haarawaa Adam
waa'ee islaamummaa akkasuma muutu diraamaa kennisoota Ramadaan booda qabatee dhufaa jira. Like, share, subscribe godhaa fi simadhaa isin jedha. Ramadaan bakka isin ga'e hunda keessatti isin jedha. Ulfaadhaa galatooma isin hunduyyuu subscribe gochuudhaan nu hordofaa. Bye. يجيء رمضان نجيا نجماني كديبي وقاني يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن جرات تريم دراميات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديبي فجرة أكما أرجتن غافي ديبين أمة وجبوني باي نمت تولا كنما بشنن سيسودا كلفا مال جيكات أباتاتنين والغافني borus iftaanis itti fufaa gaafiin kenna amma gaafiin abbaan gaafichaa ana waan ta'eef gaafii gaafadheef deebii laatuun dirqamna irratti haa bismillah hin dadhabe ni ulfaata olii gad deddeemuun baatii ramadaanaa kana keessa hundaafuu deebii isiniif deebisa gaafii ummanni gaafateef immoo isin koomantii jalatti deebii keessan barreessuu qabdanii jechuudha. Gaafin jalqaba an gaafadhe Rasuulli sallallahu alaihi wasallam sahaabota keessaa sahaabaa tokko shokokii kottee teetii jannata keessatti dhagahee jedhaniin sahaabaan sun eenyu maqaan isaa akka jedhudha. Namoonni hedduu deebisanii jiranii soorii Bilaal ibn Rabaadha. Bilaali yookaan Bilaal Habashii jechuudha. Gaafin lammataa Sayfullahi al-Masluul sahaabaan jagni sahaban lola irratti siltii yookaan bifa addaatiin lola hedduu irratti beekamuudha. Sayfiin isaa Sayfatul Masluul Sayfallahul Masluul ka jedhamu Khalid ibn Walid namoonni hedduu deebisanii jiranii maashaallah. Gaafin isa sadaffaa Qur'aana keessaa aayaa dheeraa kan qabu suuraa kamii ka jedhudha. Isas namoonni hedduu isa doom namni hedduu hunduu deebisee na fakkaate suuratul baqaraadha maashaallah akkanatti bifa salphaa ta'een baatii ramadaanaa kana keessas amma boodas itti fufaa gaafiin kenna inshaallah bifa salphaa ta'een akkanatti wal barsiisudha waan beeknurra gaafii ummanni achi as nu gaafate jira namoonni kuwwan hin qabu jedhee mucaan tokko gaafii homaatu hin qabu jedhee gaafii naaf dhiyeessi jennaan obboleessi kenna abdii fi kun maqaa isaa ni irraanfadhe soorii yoo viidiyoo kana ilaalaa jiraatte maqaan kenna harkaa bade obboleessi kenna ka gaafate maleeyikarraa osoo hin ta'in maleeyikarraa namarraa walumaa qabatti walumaa galatti jalqaba ka jannata seenu eenyunni maalinni jedhe gaafate gaafiin isaa kana isiniif dhiisee jira deebii isaa yaala. Gaafin inni lammataa abdiin gaafate immoo sahaabota keessaa ka jalqaba qura'aana haffaze kami jedha kanas isiniif dhiisee jira koomantii irratti barreessaa irratti hirmaadhaa irratti hirmaatuun dirqama yoo uf gaafanneedha waan kanaaf deebii kennuu ka dandeenyu hundaafuu namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan YouTube chaanaalii kiyya like share subscribe gochuudhaan bifa salphaa ta'een viidiyoodhaan kiyya ka arma dura tareef qaama booda hordofuu hin dandeettanii rabbiif jecha isin jaaladha yaji'a ramadaana نجيا نجماني كديبي وقاني يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن جرات ترى درا أما سيادة دين جدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنجالة دون دكيسنو باي باي